Shalom nagaa waaqayyoon bakka jirtan hundaatti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota YouTube jaalalaa nagaa wantanii kam jirtu fayyadu sana baay'ee nagaa fi galata waaqayyo sin akkam oolmaa maal fakkaata sin bira nagaa hundi baay'ee galata waaqayyo. Guyyaa har'aa gawaa bareedaa waan rifeensa keessan ittiin lallaaffisachuu yookiin immoo rifeensi keessan illee yeroo muraasa keessatti kaddafee isin eelatu yookaan isin taasisu isin qabadhee fe'achaa isin jira hordoftoota kiyya. Warreen subscribe hin goone subscribe naa gochuudhaan like share naa gochuudhaan isin dhaabbadha isiniin jedha baay'ee isin jaaladha uummata Oromoo hundi keessan uummata jaalala. Har'a akkamittiin akkanii ji'a sadii yookiin immoo dhugaa ji'a sadii hanga ji'a afur kana gidduutti mataa kiyyaa xurunaa ta'e isinitti himuudhaaf dhugaa dubbachuuf isiniin jedha isinitti himuudhaaf dhufe. Duraan dursa sibaadii jechuudha. Sibaadii namni wallaalee hin jiru. Kana hanga maankaa afurii kanatti naqnaa jechuudha. Sanii booda maayinezii kana immoo maayinezii maakkaa tokko jechuudha. Maayinezii maakkaa tokkotti dabalanna. Hanqaaquu abbaa tokko jechuudha. Sanii booda miskaaffii jechuudha. Erga kana walitti miskii goonee hunda isaa jechuudha. Sanii booda hunda isaa kanaatti walitti daddaballee miksii goonee qeeshine wal nyaachisuu qabnaa jechuudha hunda isaa. Maaliif akka wal nu fudhatutti kun wal nu fudhatee bareedaadha waan seera mataa keenyaaf illee yeroo misijji goonu keessa nu lixee mataa keenyatti nu godha sun jala masaajidaaf illee bareedaadha bu'aa sitti miskii goonee qeeshine rurruufinnu akkanaa goonee kaanitu adeebisnee immoo mataa keenya dibannee kaanee hanga sa'aatii sadii afurii fira keenyaa jechuudha mataa keenyaarra. Homaa waan godhuun qabu. Buna kanatti godhee bunni eerinaafis ni ta'a. Dhugaa xuruudha bunnis. Eerinaafis ni ta'a. Bunni immoo akka fooliin keessaa hin baaneef fooliin kan inqulaaliidhaa fi fooliin kan maayinees illee amma tokko akka keessaa hin mul'annee fi xuruudha jechuudha. Kan akkasitti isiniin jedha itti fayyadama ani fayyadame waan an argin isinitti himaa jira dhugaa itti fayyadama baay'ee bareedaadha. Baay'ee namatti tola isiniin jedha haalaan baay'ee xuruudha. Itti fayyadamaa isiniin jedha kan hunda isaa walitti miksii godhaafi hunda fayyadamaa isiniin jedha boloota koo dhaggeessanii jirtu isiniin jedha baay'ee isin jaalladha please. Warri subscribe hin goone subscribe naa godhaa share like illee comment illee gochuu hin dagatinaa isiniin jedha baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja. Kana fayyadamaa warri dubaraa warri mataa keessa ciccitullee baay'ee bareedaadha isiniin jedha kuni isin fayyada dhugaa. Kana isiniin jedha gooftaan ayyaana isaa isinii haa baay'isuu hin baadiinaa shaaloo.